dalagoon feeruuzan dalette haati mana arafee dalagoon isii dalette wanti isii yaadde hundi harka wal dhahee jira jechuudha. Karoorri isiin karoorfatte hundi harka wal dhahee jira. Tokkoffaa mucaan obboleettee ishee yookiin mucaan haboo ishee haboon ishee itti ooltuuf qabamee jira jechuudha. Haboo isii jedhanii aadaa jechuudha. Obboleettiin ishee deettee qabamee harka eenyu galee harka arfee harka galee harka killee harka galee akkasumas namoota hedduu ijoollee Yemen yuutubaroota harka galee jechuudha. Waan dhibe keessa jechuudha. Rakkoon nama tokko maaliif daafa? Nama miskiina nama ofii dalagatee dalagoo sanuu dalagoo rogaan dalagatee jiraate bulu maaliif daafte? Dubartiin tuni gaafa mana baatu hin heerumaan baate otoo nikaa namaa qabdu. Otoo nikaa namaa qabdu nama tokko jaalachuun gonkumaa hin ta'u. Kan nama jaalatu dhalaa yeroo wanda laaxxee jiraate abbaa feete jaalate abbaa feete dhiisu mirga qabdi mirgisiitee jiru. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keetii fayyaa keessanii isiniin jecha anillee nagaa guutuu alhamdulillah. Geerata rabbii hordoftoota kabajamtoota kiyya hedduu takka galatooma baay'ee takka isin jaaladha. Namoonni na jajjabeessitanii namoonni komentii bareeda barreessitanii namoonni mootuyyuu hamma maatii subscribe like share gootanii yoo nan dhageettan jechuudha alhamdulillah rabbil alamin. Hedduu takka na galatuma hedduu takka isin jaaladha baay'ee tokko isin jaaladha. Ummata kiyya ummata qaalii ammallee na jiraadha ammallee yaada keessan ibsadha isin jechuu barbaada. Wantoonni nuti irraa dubbannu namootuma karaa badaa deeman karaa irratti deebisuu walirraa barachuudha. Wanni nuti dubbannu malee waa biraa waa nama arrabsuu waa maal jedhu hin jiru nu biratti hin jiru. Inshallah rabbiin nama akkasillee nu godhini isin jechuu barbaada. Dhugaa dubbachuudha fi viidiyoon har'aa keessatti wantoonni nuti ilaaluu deemnu haati mana arfee erga abbaan mana ishee ilmaan isii kabajaadhaaf namatti kennuu dhiisee mallaqaan namatti kennuu dhiisee karaa kana ufii deebi'e wallahi kuni nama akkamiitiyyuu jedhee anuyyuu jechuudha. Dhiirri hin jira namni akkana gaariin hin jedhamu namoonni tokko gana biyya deemee as deebi'aa namatti kenne nama mallaqa kafallee jedhe. Isheen nama akkanaa kana argattee akkamitti haguma inni bandeemitti dhiira biraa jaalatte. Okay, amma immoo dubbiin harkaa wal dha'uunis mucaa miskiina jechuudha. Mucaa miskiina dalagatee jiraatu sababa isii takka hidhaasee nama takka hin tumama. Asirratti maal dubbachuu barbaada? Viidiyoo kiyya kana killeen akka dhageeffatu barbaada. Killeetu dirqama viidiyoo kiyya kana dhageeffatu qabda. Maaliif hoo jettee ati yeroo hundumaa maaliif harkaan namatti taffifta? Kan jirtu biyya hambaa keessa biyya kee keessa yoo jiraatte seera jira jechuudha. Moo mucaan nama hin qabu jettee diniini. Mucaan nama hin qabu isin sunillee dubartiidha namni humaan hin godhu bakka nuti nama hedduu jechaaf mucaatu hin ta'a. Hin barbaachisu sirra waan akkana. Ati gizee kaan xiyyitii namatti fudhatta qawwee namatti fudhatta gizee kaan maal jechuudha? Gizee akkatti si ilaalan nama miskiin bakkaadha. Garuu keessa muka immoo akka sachiina ta'e amma si baree jira. Maaliif? Ati mucaan kun miskiina jechuudha. Isin sun kan mana baate kan bultii beektu kan bultii ofii qabachuu beektutu mana utaalee beeku. Qarbiin dubartiin ni sobamna dhugaadha. Dubartiin ni sobamna dhugumatti otoo sobamnuyyuu garuu mootuyyuu jechuudha. Wanti nu balleessu uf daganna. Jireenya keenya fuuldura dhiibnee ta'ammaa tana. Ta'amma wajjin jiraan dhiira wajjin utaalu, ta'amma nyaannu, ta'amma dhugnu, ta'ammaa tana malee ta'u fuuldura keenyaa. Namni ilmoo qabu jechuudha. Keessattuu dubartiin ilmoo qabdu. Otoo ilmoo qabdu. Ilmeen isaan alaa deemti subhaanallah wallahi dubartiin ni dogongora nuti. Likkiitu dogongora. Tariyaan isii yookiin inni achitti maal isa sana hordoftu galgala ganama eessa jirta? Maalirra geetti jette isumaayyuu hordofuu qabdi. Abbaan ilmaan isiiti. Yoo hin taaneef immoo gamuma seeratti yookiin nama waamtee sirnaan himattee heerumuu qabdi. Garuu ammallee dubbii killeetitti deebi'a. Killeen mucaa isaan tumuu qabu. Mucaa isaan harkitti ol fudhatuu qabu. Dubbiin sirna qabdi. Bakkuma kamittuu aadama kam keessattuu namni tokko gaafa si waamee hiciitti lakkoofsa as kennee jedhu jechuun ta'in dubartiin tuni nama abbaa manaa qabu hin dogongora san isii san irra taree fi nikaa isii buusuu danda'a. Hindeeffadhu deebiin. Lakki hindeeffadha balleessaa isii guutuu erga dogongorri isii godhe hindeeffadhallee yoo jedhe suni mirga abbaa manaa isiiti. Garuu mootuyyuu har'a killeen mucaa san maaliif dhahuuf deema? Maati? Eenyu caalti? Moo daa'imummaa itti argiteeti? Akkasitti yaadina. Ijoollee keenya waliif yaada.
Isin silaa warroonni ammaa kun namni yaadu hin jiru. Odoo ama fakkeenyaaf mucaan sun waan kana icciitii kana beekee ta'ullee amma icciitiin isin nama wajjin qabdu icciitii yookiin nama wajjin si jaalladha jettee dubbattuu sani malee icciitii biraa miti jechuudha. Fakkeenyaaf mucaan icciitii kana guutuu mucaa daa'ima kanatti illee wanni himatu jiru. Akkatti olaaltan mucaan daa'ima ofiiyyuu ala xaragee bula. Ala xaragee hojii guddaa dalageen bulu jechuudha. Akkamitti harka maaltu si ofitti deema? Harka ati obboleessa hin qabdu maa? Harka maaltu si dhaa mucaa wanta akkam beeku saraa dhugaa dubbannee hin beeksisa namni yaadan qabu. Isheen immoo tuyyuu Feeruzaan immoo icciitii ittiin himtu hin beekamu. Maaliif mucaa yaadan qabu? Bootaa jirtu ittiin himtu. Tariman isaati baatee ollaa seenuu dandeetti bakka biraas seera jira waan hunda keessattuu. Isin ati keessattuu kan aarse dhugaa rabbi dubbachuuf killeetu na aarse. Akkamitti ofitti deema? Dhiiraa akka keetii bara. Ati silaa nama hedduu qabda inni nama hedduu hin qabuufi. Ani wallaahi isin garaana nyaati sirriitti garaana nyaati maaliif jiraa miti akkanumatti jiru laatan ijoolleen takka miskiina haasaallee hin beektu. Bakka akkanumatti hojjuma laalee isaatu akkas godhe isaatu akkas godhe killeen bakka aanumatu biyya bulcha jechaa jira jechuudha. Akkas hin ta'in killee biyya bulchuu hin dandeettu. Biyya seera jiru keessatti ati abbama argite dhooftee abbama argite humna laallachuu hin dandeettu. Onneen teetuun immoo akka taatee ani hin beeku. Mucaa daa'ima irratti immoo harka fuudhuun hin barbaachisu. Sirnaan gattaa dubbiin sirna keessa jirti. Barii jaarsi kadu'ee warra namni tokko yoo waadajjeessa walitti haaraa jaarsa jechuudha. Oromoo keessa aadaa akkanaatu jira. Lakki ulee fudhadhu lakki uleechi fidadhu hin jirtu. Tunni keessa hin jirtu. Aadaa Harargee keessa illee hin jirtu. Aadaa Wallagga keessa illee hin jirtu. Arsii silaa beektaniyyuu jechuudha. Arsiin harkaan namatti hin deemu maaliif sirnaan gattaa'ee dubbii san fixata. Abbaa fedhe yoo ta'e. Dubartii deemtus sirnaan fixata. Kaawwadhees sirnaan fixata. Harargees akkasuma. Arsiin akkas. Jimmaan akkas. Maali? Maal jechuudhaati? Harka har'a mucaa daa'ima dhufu. Ati yoo akkamitti jira buudnas beekeetiif yaaduu qabda. Bu'uurani maal ta'a jettee yaaddu? Ajaa'iba! Nama ajaa'ibdu. Maal godharree? Wanni godhan hin jirtu jechuudha. Kuni hunduu wanni godhan hin jirtu. Caal jechuudha. Foyi godhee rabbi. Akkamitti anna garamee bari. Okay, isitti deebina. Isheen immoo jechuudha. Namicha dura baateef illee inaaf bira hin jirtu. Namicha illee harka jalaa fudhatte hojii isaa argite. Daangaa kan qabne dubbiin harkaa wal dhooftee dogongortee isiitiin manaa baatee. Lakki yaa jaranaa ilaa oduu viidiyoo kee kana dhageeffattee Feeruzaan jarana hin dogongoree ani dubartiin inni kun na bira hin jiru. Yeroo hunda na bira dhufanii dogongora kee akkas na godhe. Dhiirri dhuftu rakkoo qabu. Garuu maaltu rakkoo qabu? Fuula kee kanatti kennu. Fuula kee kanatti agarsiisutu rakkoo qaba. Silaa dhiirti mana dubartiin hin jiru hin dhuftu. Yoo obboleessa wajji ta'e, yoo fira isaa wajjin ta'e. Akkas. Silaa isin inni erga hin jiraanne mana isheeti maal gooti? Maanni jaazanatti buutu? Wannati riftii natti qabdu maanni bakka abbaa manaa keenya jirti dalagadhu jiraadhu. Yookiin immoo mana kee keessatti galii raahaa goone deebi. Dhumate dubbee. Har'a intala takkitti jedhe namni meeqa wal dhumuu deema. Kanama wal ficcisiisu maanni beektanii inni waan biraa oduu ta'an isheen kaa qabdu bakka biraa deemuun ni ulfaata. Dhugumatti ni ulfaata. Arfeen imootuyyuu harka keessanillee rabbiin hin baasin. Dubbii teessanillee rabbi isin haa fixu. Isii sanillee rabbi isin haa qajeelchu. Dogongora isii san beektee kara keetitti haa deebitu. Sirnatti deeffadha. Dubbiin sirnaan tolti. Dubbiin jaarsan tolti. Akkanumatti ol kaatanii fiigdanii nama dha'uuf hin fiigina. Dhugumatti jechuudha. Dubbiin jaarsi waan hin taane fixa. Isii tanallee ni qajeeluu dandeetti. Nama duraan dogongorti amma qajeeluu hin beekamu. Maaliif waan namni tarii dhalaan hin dogongorsitu amma isin galee dhiira dogongorsa malee dhalaan hin dogongorsitu dubartii. Maaliif hojjettanii dhalaa hin shakkiti. Tarii abbaa manaa kee kana fudhachuuf jettee shakkiti. Dhalaan dubartii gonkumaan dogongorsitu. Ka dogongorsa inni dhiira. Dhiirri gaafa ishee wajjin walitti dhiyeenya eegalee isin bakka isa qabattee deemti. Sababni illee maaliif jedhee bakka hin dogomu sheexaanii waswaasaa miira biraas keessa seentii hagasumatti uttaate otoo jaarsa bakka yaani sheexaanii jechuudha. Akkas isin jechuu barbaada.
akkasii hordoftoota kabajamtoota keenya wanni isin jechuu barbaadu wantoota akkanaa kanarra abadan irraa of eeggadhu dhiira gaafii utopaa manaa qabdu gaafii wandalaatti irra kophaa jirtu rakkoon qabu baafete jaalatee dheefti maaliif bakka sun carraa isiitiin ni yaalte jechuudha. Jaalala akkanaan illee jaalachuu dandeetti garuu immoo isa akka kanaa kun ni ulfaata. Baay'imatti ulfaata. Maatii irratti ulfaata. Isirratti ulfaata. Abbaa manaa isiitti irratti ulfaata. Isiin gabbaatu nama keessa baatee hin dandeettu galtee hin dandeettu ni ulfaata. Hiriyootuma isiitti wajjin galtee hin dandeettu ni ulfaata. Gocha kana raawwachuun jechuudha. Kana hordoftoota kabajamtoota kiyya viidiyoo kiyya asumarratti dhaabaa hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti namoonni yaada qabaatan namoonni qe'ee qabaatan namoonni mootuyyuu wantoota yookiin seenaa keessaa muudannoo keessaa nu barreessuu barbaadan nu barreessaa koomentii nuuf kaa'aa isin jechuu barbaada asumarratti dhaabaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.